Itoophiyaa keessas ta'ee Itoophiyaan ala osoo jiraatanii online irraa mana taa'anii hojii hojjetanii qarshiin argamuu danda'a dhimma jedhu ilaalchise dargaggeessa lammii Itoophiyaa ji'a 9 gidduutti miiliyoonar ta'eera jedhu dargaggoo Naatnaa'el irratti British Broadcasting Corporation yookiin BBC odeeffannoo bal'aa ta'e qabatee baheera. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'e dargaggoo Naatnaa'el seenaan isaa namoota baay'eef barumsaa fi dinqisiisaa ta'uu isaa akkasumas akkamitti mana taa'ee online irraa ji'oota 9 gidduutti miiliyoonar akka ta'e gabaasa guutuu isaa BBC irraan isin dhageessisaa na wajjin tura. Chaanaalii kana subscribe gochuun mallattoo bilbilaa banuun maatii chaanaalii kanaa ta'an affeerraa kooti. Gara dhimma Naatnaa'eltti yommuu deebinu haati isaa barumsa barateen na haa gargaaru jettee eebbisteetti. Naatnaa'el hojiiwwan hedduu kan wal hin fakkaanne yaaleera jedha gabaasni BBC. Naatnaa'el hojii mukaa hojjeteera. Muuziqaa taphachiisuu yookiin DJ irrattis bobba'ee yaaleera. Viidiyoo gulaaluu yookiin viidiyoo editingii, diizaayinii fi giraafiksii hojjechuudhaanis hojjechaa akka tures BBC'n gabaasa isaa keessatti qabatee baheera. Dabalataan Naatnaa'el shubbisa yookiin daansii shaakalchiisuu akkasumas diishii sirreessuu akka beeku dubbata. Hojii inni dhuma irratti ittiin milkaa'ina argate garuu daldala onlaayinii yookiin hojii intarneetaan hojjetamu kan ta'e fakkaata. Hojii kanaan ji'oota 9 gidduutti birrii miiliyoona 1.2 ol argachuu akka danda'e hima Naatnaa'el. Akkamiin kan jedhu BBC'n Naatnaa'el gaafachuu waan hafe hin fakkaatu. Hojii hojjechuu kan jaallatu Naatnaa'el Tafarraa yeroo abbaan isaa baay'ee dhukkubsataan isaa wal'aanuuf jecha hojii dhaabuuf dirqame. Bakka hojii irraa yeroo Finfinneetti deebi'uuf dirqametti hiriyaan isaa tokko marsariitii yookiin weebsaayitii mana taa'ee hojii irraa hojjechuu danda'u itti hime. Marsariitiin kun Upwork jedhama. Addunyaa guutuutti namoonni hojii barbaadan kanneen hojjisiisan waliin Upwork irratti wal argu. Hojiiwwan marsariitii kanarra jiran hojjechuun nan danda'a jedhee yoo yaade piroopozaaliin ergaaf. Hojii kana gaariitti hojjechuu akkan danda'u namoonni amanan na haasofsiisu jechuun Naatnaa'el ibseera. Naatnaa'el marsariitii kana fayyadamuun hojiin jalqaba inni argate UK yookiin biyya Ingilizii London irraa ture. Maamilli London jiru tokko marsariitii isaa irratti viidiyoo gaggabaaboo jiran nama gulaaluuf yookiin edit godhuuf barbaada ture. Naatnaa'el hojii kana hojjechuu akka danda'u amanee namicha waliin wal qunnamee akka hojjechuu danda'u isa amansiise. Naatnaa'el marsariitiiwwan Upwork, LinkedIn fi Fiverr fayyadamuun hojii argata jechuun BBC'n Naatnaa'el wabeeffatee gabaaseera. Hojii kana hojjechuun maallaqni bu'uuraa akka isa hin barbaachifnee fi kompiitaras ta'ee intarneeta amansiisaa ta'e hin qabu ture. Laaptooppii yeroon yuunivarsiitii seenu bitadhee kan cabee ture. Dulloomaa fi tirataa ta'e fayyadameen hojii kana jalqabe. Intarneeta argachuuf immoo kaaffee yookiin mana namoota Wi-Fi qaban bira deemeen hojjechaa ture jedha Naatnaa'el. Hojii isaa jalqabaan Naatnaa'el $40 yookiin akka sharafa yeroo sanaatti naannaa birrii 2,000 ta'u argateera. Kanarratti maallaqa argate caalaa kan Naatnaa'el guddaa na gargaareera jedhu maamilli isaa marsariiticha irratti hojii isaaf urjisha yookiin 5 star fi ergaa nama jajjabeessu kaa'u isaadha. Hojii baay'ee gaariidha. Namoonni kaanis isa waliin akka hojjetaniif isinan gorsa jechuun yaada isaa naaf barreesse. Baay'een gammade jedha Naatnaa'el. Kana booda carraan hojii isaa guddachaa dhufe. Yeroo ammaatti Naatnaa'el Upwork dabalatee marsariitiiwwan hojii itti barbaadatan biroo Fiverr fi LinkedIn fayyadamuun hojiiwwan hedduu hojjechaa jira. Mana isaa keessa otoo gad hin ba'iin hojiiwwan Ameerikaa, Spain, UK fi Dubaay jiran hojjechaa maallaqa guddaa argachaa jira. Kanarra darbees namoota 3 qacaree hojjechuu jalqabeera. Laapitooppii dulloomaa abbaa olmaaqoo jedhu sanas kompiitaroota qaalii 3tti geeddarateera. Hubadhaa kun hundi kan ta'ee jiru yeroo ji'a 9 hin guunne keessattidha. Hojiin kun jireenya koos kan maatii koos sadarkaa tokkoon jijjiirara kan jedhu Naatnaa'el maatii koorraa otoo hin fagaatiin maallaqa otoo hin baasin hojii onlaayinii qofaan birrii miiliyoona 1,200 ol hojjedheera. Ammas hojjechaan jira. Rakkoo intarneetaa fi ibsaadha malee kanaa ol lan hojjedhaan ture jechuun ibseera. Maamiltoota irra deddeebiin hojii kennaniifis furateera. Maamilli koo tokko dhalataa Itoophiyaa kan ta'e dhufee maatii koo dubbiseera. Jabaadhaa jedhee deeme. Ammayyuu waliin hojjechaa jirra jedha. Marsariitiiwwan kunneen fayyadamuun maamiltoota viidiyoo gulaaluu, giraafiksii diizaayinii fi kaartaa socho'aa yookiin maap animeeshin hojjisiisaan argachaa $1,000 hanga $5,000 argata. Hojii kunneen hunda yuutuubii irraa ilaalaa kan hojjetudha. Onlaayinii irratti maallaqa argachuuf bilbilli tokko ga'aadha jedha Naatnaa'el. Waan qabnu yoo hin hojjenne otoo qabaannes hin hojjennu. Waan qabnu jalqabuu qabna. Yeroo dhamaanuudha waaqni kan itti nuuf dabalu. Kana dura Wi-Fi galfachuuf dandeettiin qabun ture. Mana Wi-Fi kaaffee intarneeta qabu deemeen hojjechaa ture jechuun seenaa isaa ibsa. Marsariitiiwwan hojii ittiin barbaadatu kunneen fayyadamuun
hojiiwwan utuu kompiitarri nu hin barbaachisin salphaatti hojjechuu dandeenyu hedduun akka jiranis ni ibsa. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko sagalee gaggabaaboo nama dubbisee waraabuuf yookiin voice over marsariitii kana irratti barbaadu. Hojii kanaaf kan si barbaachisu bilbila sagalee waraabuu danda'u qofaadha. Sagalee nuti waraabne gaarii yoo ta'uu baatillee sagalee kana sirreessuuf marsariitiiwwan bilisaan fayyadamuu dandeenyu hedduudha jechuun ibsa. Maamiltoonni biroon ammoo nama odeeffannoo isaanii sassaabuu barbaaduu malu. Namni bilbilaa fi intarneeta qabu odeeffannoo intarneeta irraa barbaadee galchuun yookiin daataa intarii hojiiwwan salphaatti hojjetamuu danda'an keessaa isa tokkodha jedha. Upwork akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2013tti Ameerikaa Kaalifoorniyaa keessatti marsariitii hojjetaa fi hojii wal qunnamsiisuuf eegalamedha. Fiverr ammoo akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2010tti Israa'el Tel Aviv keessatti kan hundeeffame yoo ta'u namoonni 10,000 ol ta'an hojii fi maallaqa itti argataniiru. Waggooti 20 dura kan eegalame LinkedIn irrattis akkanuma. Marsariitii kunneen irratti hojiiwwan yeroo boqonnaatti hojjetaman yookiin yeroo guutuutti yookiin akka hojii idileetti hojjetaman kumaataman lakkaa'aman jiru. Namoonni hojii barbaadan dandeettii isaanii muuxannoo hojii fi odeeffannoo biroo marsariitii kunneen fayyadamuudhaan galchu. Marsariitii kunneen irraa namoonni yookiin dhaabbileen hojjettoota qacaruu barbaadan jiru. Qacartoonni beeksisa baasan irratti kaffaltii hojjettootaaf kaffalan ni ibsu. Namni hojii barbaadu odeeffannoo fi maallaqa beeksisaa irratti ba'e ilaalee naaf ta'a jedhu filatee iyyata galchata. Marsariitiiwwan hojii beeksisan akkanaa hedduutu jiru. Rakkoo isaa hundi isaanii sirrii miti. Tokko tokko nama waliin dhahaatti nama geessu. Namoonni waliin dhahan tokko tokko immoo marsariitii sirrii ta'an keessa dhufuu danda'u. Namoonni waliin dhahan kun marsariitii hojii kunneen fayyadamuun namoota hojii barbaadan irratti akka qiyyaafatan ragaan BBC yeroo tokko ni mul'isa. LinkedIn namoota sobaan qacartoota ofiin jedhan marsariitii isaarraa mala ittiin akka diriirsuu ibseera. Yeroo sana ogeessonni qacarrii fi teekinooloojii BBC'n dubbise namoonni waliin dhahan karaa adda addaan akka dhufan ibsaniiru. Namoonni hojii barbaadan hundi hojii eegaluu isaanii dura namoota yookiin dhaabbilee qacartoota ofiin jedhan kan sirrii ta'uu isaanii adda baasu akka qaban gorsaniiru. Yaanni Naatnaa'el kanaan wal fakkaataadha. Marsariitii nuti fayyadamnu sirrii ta'uu isaa otoo adda hin baasin hojii yoo eegallee fi rakkoo yoo nu qunname abdii kutannaan marsariitii biroo akka hin amanne nu taasisa jedha. Dabalanuus hojii kamuu eegaluu keenya dura daqiiqaa 10 fayyadamnee waa'ee marsariitichaa yoo qoranne waan hunda baruu dandeenya. Waan agarru hunda amanuu hin qabnu adda baasuu qabna jechuun ibseera. Hojiin onlaayinii cichoomina akka barbaadus Naatnaa'el ibseera. Hojiiwwan onlaayinii irratti hojjetaman maallaqa gaarii akka argamsiisan ta'us obsa akka barbaadan Naatnaa'el ni ibsa. Hojiin onlaayinii cichoomina barbaada. Amma ani yeroon itti hiriyoota koo waliin bashannanu hir'ise maatii koo waliin gaariitti yeroo dabarsu barbaadus isa hir'ise hirriba koos hir'iseen hojjedha. Galma koo milkeessuuf filannoon ani qabu nama cichee hojjetu ta'uu qofaadha. Waan kamiinuu abdii hin kutu jedha Naatnaa'el. Dargaggoo ganna 26 kan ta'e Naatnaa'el Yuunivarsiitii Baahirdaar irraa barnoota kompiitar saayinsiin eebbifame. Yeroo sanatti maallaqi maatii irraa argamuuf hin jiru ture. Faallaa kana isatu gara Finfinneetti maallaqa maatii isaaf ergaa ture. Keessumaa barataa waggaa lammaffaa ta'e yommuu abbaan isaa dhukkubsate maatii isaa sirriitti bulcheera. Obboleetota isaa dhiiraa 5 fi obboleettii isaa akka ta'es ni dubbata. Maallaqa argatuun wal'aansa abbaa isaa baasii manaa fi baasii mana barnootaa obbolaa isaaf danda'a akka ture hima. Barataa yuunivarsiitii ta'e otoo jiru galma tokko kireeffatee namoota 20 hanga 30 ta'an shubbisa barsiisaa maallaqa argachaa ture. Galgalarra ammoo hoteela beekamaa Baahirdaar jiru keessatti DJ ta'uun hojjechaa ture. Sanbataa fi dilbata immoo manneen suuraa deemee viidiyoo cidhaa gulaalaa ture. Barachaa kana hunda hojjechaa ji'atti birrii 8,000 hanga 10,000 argachaa akka ture himeera. Kanaan dura hojii mukaa abbaa isaarraa barate hojjeteera. Isa dura ammoo ijoollee ta'ee hojii diishisuuf hojjechaa ture. Abbaan isaa ji'oota dura dhibeen isaa itti hammaatee lubbuun isaa darbeedha. Amma itti gaafatamummaa maatii isaa bulchuu guutummaatti fudhatee jira. Hojii isaan cichoominaa fi abdii kutachuu dhiisuu barate hojii onlaayinii gara fuulduraatti akka ilaalu isa taasise irratti akka guddaa isa gargaare BBC'tti himeera.